Qajeelcha Shaulana Polisi Bulchiinsa Magaalaa Shaashamannetti mariin karoora bara hojii 2019 fi sirni kennaa gulantaa qondaaltota miseensotaaf turmaataan argataniif gonfi gulantaa kenname. Karoora bara hojii 2019 irratti galmaa fi ergamoota barbaachisoo mana hojii keenyaa milkeessuuf qondaaltota hooggantoota istaafii riijoo ajajoota kutaalee magaalaa Arfanii fi hooggantoota aanaalee 12 waliin mariin gaggeeffameera. Hoogganaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Koomishinar Abdurrahmaan Shobbee xumura marii karoorichaa irratti ergaa dabarsaniin qaamoleen nageenyaa sadarkaadhaan jirru humna waloo caasaa nageenyaa naannoo keenyaa waliin qindoofne haala qabatamaa magaalaa keenyaa fi aanaa keenyaa beeknee karoorsuu fi bu'aa raawwii isaa yeroo yeroon madaalaa deemuun hanqinnootaa fi harcaatii raawwii hojii bara 2018 mul'atan hundi irraa furuun cimannootaa fi bu'aalee gugurdoo galmaan caalmatti fufsiisuu qabna jedhan. Akkasumas magaalaaf naannoo keenya magaalaa waan hundaan guutuu fi badhaatuu taate gochuudhaaf hundi keenya tokko taanee waltumsinee bakka jirruu fi gita ramadamne irratti qindoominaa fi cichoominaan sammuu qulqulluu fi harka qulqulluudhaan hawaasa bakka nu buufatee qaamni nageenyaa na tiksana eega jedhee abdiin irra kaawwate kana haqummaan tajaajiluu qabnas jechuun dubbatan. Kana malees sirni kenna beekamtii raawwii hojii bara 2018 bu'aa milkaa'ina hojii kanaatiif gumaachaniif badhaasni onnachiistuun kan kenname yommuu ta'u qondaaltotaaf miseensota turtiidhaan gulantaa argataniifis bakka keessummoonni kabajaa qaamoleen garaagaraa argamanitti sirni kennaa gonfoo taasifameera. Lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 1,708 gara biyyaa deebi'an jedhan. Lammiilee kanneen keessaa 773 dhiirota, 677 dubartoota, 76 ammoo daa'imman yoo ta'an kanneen keessaa 165 guddattoota umriin isaanii waggaa 18 gadi akka ta'e ibsameera. Fulbaana 5 bara 2018 irraa eegalee hojii lammiilee biyya alaatti haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf hojjetameen hanga ammaatti lammiileen 92 ol gara biyyaatti deebi'uu isaanii eerameera. Lammiilee kanneeniif giddugaloota tursiisaatti deeggarsii fi kunuunsi taasifamuun hojiin maatii isaaniitti makuu hojjetamaa akka jiru ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa irraa argame ni mul'isa.